Nagaan ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Nagaa jirtu. Waaqayyoof galanna ta'u dubbii Waaqayyoo kutaa sila dubbifame irra deebi'ee dubbiseen isarraa yeroo gabaabaadhaaf dubbii Waaqayyoo isiniira. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetu wanti nuyi kadhannuuf wanta nu yaaduu dandeenyu hundumaa safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf qubaan haa ta'u. Ameen. Si galateeffannaa maqaa jabaa, maqaa ulfina qabeessa, maqaa guddaa, maqaa ulfinaan guutuu sana waamna yaa Waaqayyo ganama kana. Ati bara baraan jiraataadha. Jaalalli kee gad hin bu'u. Ho'een qabbanaa'u. Bara baraan ati sanuma. Akka dubbii kee keessaa ijoollee nama nutti dubbatan Yesus Kristos kaleessas har'as baruma baraan ati isuma sana. Maqaa Yesus Kristosiin galanni siif haa ta'u. Hidhaan kan hiikame haa ta'u. Rakkinni furmaata argatu. Nu gidduutti humni hafuura qulqulluu darbee hojjechuurraan kan ka'e Waaqayyo Waaqa jiraataa ibboon ilmaan kee jalaa dhokate jireenya isaanii keessatti rakkina uume hundinuu maqaa Yesus Kristosiin asa ba'u. Nu gargaari dubbii kee kan dubbadhu jabina naa ta'i. Yaa Waaqayyo humna namaa taata, jabina namaa taataati. Namni ofii isaatiin hin jabaatu jedhamee caafameera. Maqaa Yesus Kristosiin jabina hafuura qulqulluu nu gidduutti mul'atu. Sagalee kee nu eebbis maqaa Yesus Kristosiin. Ameen. Ameen ameen. Waaqayyo isa nuyi kadhannuuf isa nuyi yaaduu dandeenyu gararraatti caalchisee gochuu hin danda'a. Waaqayyo isa nuyi kadhannuuf isa nuyi yaaduu dandeenyu hunduma isaarra caalchisee gochuu hin danda'a. Jireenya keenya keessatti garuu amma nuyi ayyamneef duwwaa hojjeta. Ifaadhaan nama booddeena jedhe. Waaqayyo amma nuyi kadhannuuf amma nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Nu keessatti garuu kan inni hojjetu akka inni hojjetu amma nuyi ayyamneef amma nuyi carraa laanneef duwwaa hojjechuu danda'a. He can't exceed more than the time you have given for him. Isa duwwaa mata dureen irratti dubbadhu gabaabsee guddina humna isaa ammati of kenniteen si mul'atedha. Guddinni humna isaa ammati of kenniteen si mul'atedha. Ifaadhaa waan jedhe guddinni humna isaa ammami ammat of kenniteen siin mul'ata. Sitti mul'ataa duwwaa miti. Siin mul'ata malee. Through you. After he work in you, he reveal himself through you. Isin keessatti nu keessatti erga ejjete booddee karaa keenya moo mul'ata. Erga nu keessatti ejjete booddee nu keessatti inni hojjetu nu keessaan darbee hojjeta. Kanaafi humna sa jedhu kana afaan Giriikii dunamaayis jedha.
Dunamis afaan Ingiliffaan dunamite jedhan. Dunamis humnichi isa kattaa daaku isa haala hundumtuu to'annaa isaa gajjallaa jiru isa wanti isa dhibu hin jirredha. Humni Waaqayyo Waaqa jiraataa. Inni kattaa dadayyaasuu inni baroota hundumaa keessatti yaada isaa raawwatu kun gatii humna qabeessa ta'eef jireenya nama hundumaa keessatti mul'atu. Humna qabeessa, aangoo qabeessa, jabaadha, jiraataadha. Si keessatti garuu na keessatti garuu amma naddoo kenneef duwwaa. He can't exceed. Kana bira darbuu hin danda'u. Nan ibsa. Maaliif garuu namicha tokkotu Chikaagoodhaa yeroo tokko fakkeenya tokko dubbate. Fakkeenya mitinillee waanuma dhugaa dubbate. Cabbiin walitti aansee makiinaa isaa irratti torban guutuu bu'ee booddee freeze godhe irratti goge. Naafuu deenni ba'a makiinicha hidheeti amma soofu soofee gommaa isaa jalatti qabateera dhiitee jirmaan dha'ee irraa bubuusuu yaalee chi booddee gara gaazii isteeshiniitti oofe. Gaazii isteeshinii bira ga'ee nan banaa ishee gaazii keessaan itti naqan nan bana yeroo banamuu dide. Inuma harkisaa beektumni ishee makiinaa jala ishee miilladdoo isin bireekirra keessan bukkee jirtu. Ishee harkisaa ishee noma. Booddee namichi gargaaru tokko dhufe. Inni numa harkifamtii garuu hin banamu. Maa jennaan gamanni see citteetti si ani dhidhiitaa ture sana. Isini galee disconnected. Garaagara citeeraa, garaagara ooleeraa, 99 harkiftu iyyuu hin jiru jechuudha. You have to fix. Akka inni banamuuf inni sun addootti deebi'uu qaba. Namni baay'ee mana Waaqayyoo keessa jiraata. Jireenya isaa mana Waaqayyoo keessa deddeebi'a. Humni Waaqayyoo garuu itti yarataadha. Waaqayyo akkas godha yoodhanii gurra kaasa. Humni isaa baay'ee xinnoodha. Amantiin isaas baay'ee xinnoodha. Waaqayyotu namicha kana bira ga'ee xinnaateetu hin ta'in, intala kana bira ga'ee xinnaateetu hin ta'in. Disconnected. Ilma kootu akka salfoonii binneeniif durii xinnoo isheetti kaayeeti fuudhee achi deemaa ala kana taphataa olee dhufe. Innoo du'eeredha. Tursi achirra tursiin jedhaan Booris xinnoo isheetti kaayeerraa buqqisee fuudhee sokka. Amma dhumaatti shaarjii godhachuu bare booddee. Kanaafi kutaan irra dubbifannee amma nuyi kadhannuuf amma nuyi yaaduu dandeenyu sammuu keenya kun amma inni capable ta'e yaaduudhaaf guddaa safara malee caalsisee gochuu danda'a. Hin danda'a. Hin danda'a. Hin danda'a. Hin danda'a Waaqayyo. Afur qulqulluudha wajjin wal quunnamtiin nuyi qabnu. Afur qulqulluudha wajjin connectionin nuyi qabnu murteessaadha. Isaa wajjin wal baruun murteessaadha. Isaaf yeroo kennuun murteessaadha. Namni jireenya isaa keessatti utuu nafeerin jireenya namicha akkan jalqabarratti jedhe utuu ejjetin jireenya isaa tuun jijjiirin jireenya isaa tuun foksin jireenya isaa tuun hin niqin hin miidhagsin maaltu karaa isaa as ba'a? Maaltu karaa isaa as yaa'uu danda'a? Yaaluun inuma yaalama. Namoota baay'ee yaala. Hin danda'amu. Waaqayyoon waa oolchu. Mana Waaqayyoo keessa jiraachaa, mana Waaqayyoo keessa deddeebi'aa
humna waaqayyo waaqa jiraataatiif garuu aidil ta'anii jiraachuu waaqayyoon waa oolchu. Al tokko Israa'el lafa onaa keessattuu deemanii gaaffii raajeffachiisaa tokko gaafatan. Gabaabaadha dhageessanitti yeroo baay'ee foon narraa needhan foon barbaanne wayyoo foon yaannee dhabne lafa onaanatti jedhan. Eenyuun nuu kennan gaaffiin isaanii akka itti ta'a የምንበላውን ሥጋ ማን ይሰጠናል jedhanidha. Museen kana dhaga'ee hin aareedha dubbii waaqayyoo hin eekkame mataaf irraa cire. Maa inni jedhe waaqayyo maal foon gaafatu eessaa dhufaa? Warri nu geggeessan soorsiisaa wallaaluu hin danda'u. Soorsiin harkasaa keessa ni jiru. Burqaan isaan harkasaa keessa jiru garuu dizaayirii nama hundumaa quubsuu danda'a. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Warri nu geggeessan jalaa dhokachuu danda'a. Warri nu lallaban jalaa dhokachuu danda'a. Isa jalaa garuu hawwiin kee dhokatu. Isa duraa garuu barbaachi garaa keetii hin dhokatu quubsuu danda'a. Ameen ameen. Kanaaf obboloota koo amma funyaaniin isin ba'utti amma nuffisanitti ji'a guutuu nyaattu jedhitti saba kanatti as galagalee maal eessaa dhufaa? Agartee limiitii diida namni hundinuu Museen fuulaa fuula waaqayyoo wajjin haasa'eedha. Garuu limiitii distii lammayyuu murtaadha nam inni guddaadha. Inni sati yaaddu gararraadha. Inni ati sati beettu gararraadha. Haleluuyaa. Maqaan isaa waaqa irratti lafa irratti bara baraan eebbifamu. Musee harki koo gabaabaa ta'eedhe waaqayyo. Ammuma inni beeku sana gaa waaqayyo see baay'ee keenya biratti amma nu yaannu duwwaadha seena waaqayyo. Inni garuu guddaadha. Guddummaan isaa safara hin qabu. Haleluuyaa. Hojii harka isaa bira ga'uu namni hin danda'u. Waaqayyo bira ga'u miti. Not at all. Uqiyaanosiin dhaqee yaalee bira ga'uudhaaf hin dandeenye. Saamii kana yuunivarsii kana gaalaksii kana keessa ol ba'ee ilaalee fixuu hin dandeenye. Uumamni ilmaan namaa jalaa dhokataadha irreensaa. Nuttaa mul'isu waaqayyo ofiisaa. Eeliyaas yeroo inni ol fudhamuun ga'u yeroo guyyaan isaa dhiyaatu Elsaa'i wajjin itti agarsiisaa tireen godhaa gara Yaarikoo gara Yordaanos addoo arfan tokkotti geesse asiif achi naannesse. As dhaabadhu achi dhaqeen sagada addaabadhu achana deema. No sirraa addan bawwedhe. Meega waan feetu waan garaan kee barbaadu kadhu jedhe har'a gaafadhu jennaan birrii warqeen gaafanne uffata tasa calaqqisaa sana faa gaafata se'e humni sirra jiru dachaa lama narratti ta'u jedhe. Haleluuyaa. maa jedhe Eeliyaas aschaggaarii ነገር ለምነሃል jedhe wanta rakkisaa kadhattee jedhe. Wanti Eeliyaasiif rakkisaa ture waaqayyoof salphaa ture. Fuudhee dachaa lama jireenya namicha sanaatti gad uffise waaqayyo. Haleluuyaa. Eeliyaasiif galaana garaa gara kutuun Yordaanosiin miraakilii isa dhumaan ni raawwatedha. Elsaa'iif garuu miraakiliin ni jalqabaa isa Elsaa'i bara dhuma isaa raawwate sarara jalqabe inni immoo maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isa duwwaa miti. Ibboo dhaloota baay'eedhaaf rakkisaa ture bara dheeraadhaaf namni bishaan dhugee garaadhaa ba'a. Saani hin gatata. Bushaayeen hin gatata. Bishaan kun hin gatachiisa. Attami magaalaan jedhee gaafannaan magaalaan gaariidha garuu bishaanichi hin gatachiisa jedhan. Soogidda naaf hidhaa. Soogidda keessa buusee elaa bishaan kun fayyeera jedha waaqayyo jedhe. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Inni Eeliyaasiif rakkisaan waaqayyoof rakkisaa miti. Amma dheebotte si obaasa waaqayyo. Amma barbaaddu si obaasa waaqayyo.
maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Baay'een keenya garuu maankaadhaan uqiyaanositti yaana. Beektan fakkaata maankaa kanaaf kolfuu dadhabdamini. Maankaadhaan uqiyaanositti gadi baana. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa, mul'anni isaa guddaadha, ayyaanni isaa guddaadha, humni isaa guddaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Inni rakkisaan anaaf siif rakkisaan Waaqayyoof rakkisaa miti. Hini kee kaa ibboo dhaloota achi deebi'ee ibboo dhaloota kan dhaloota rakkise bara dheeraadhaaf sa'a isaanii bushaayee isaanii sagattachiisu hin kaasee achi har'amee jarana saba nana dhagaa humni Waaqayyoo jireenya koof jireenya kee keessatti hin ejjetu taanaan hundumtuu waama Waaqayyoon. We all are equal. Baroota keessatti dhiibbaa kan uumu, ollaa kee irratti dhiibbaa kan fidu, waldaa keessatti dhiibbaa kan fidu, humna Waaqayyoo Waaqa jiraataadhaa wajjin connected warra ta'an duwwaadha. Teoloojiin kee homaan ejjetu kan achi PhD'n kee homaa tokkoon ejjetu gadheedhaan jira miti. Waa'ee humna sana haasa'uu ilaalchisee jechuu kooti. Warri Waaqayyoo wajjin connected ta'an garuu dhiibbaa uumanii darban. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Yaaltamaaruu yetabaalu fidalan beeka warra jedhaman eessa ku warra jedhama warra Galiilaa keessaa qurxummii qabuudhaaf naannaa turaniin magaalaa Yerusaalem raasee Waaqayyoo Waaqni jiraataa. Maal goonu gaadhani warri bulchiisarra jetan Yesuus itti amanaa kaa maqaa isaatiin cuubamaa dhiifama cubbuu argattu jedhe Phexros. Haleluuyaa. Kaleessa garafamanii manadhaa keessa darbatamanii achi baneerraa yaasee ergamaan Waaqayyoo banee yaasee achirraa dubbadhaa gaa wangeela hidheeniidha. Haleluuyaa. Amma beekna Waaqayyoon amma beektu sin dubbadhaa gaattiin jedha. Hin dubbatina maqaanaan jennaan itti kolfan itti raasan mataa itti ga'isan isa dhageenye meesa dhageenyedha. Waaqayyo sina dhageessisu isa argine jedhaka isina agarsiisu Waaqayyo dubbachuurraa caala akka nu hin jenne kun si biratti kan beekame haa ta'u jedhan. Haleluuyaa. Yoo dhaga'e namni in arga taanaan in dhaga'a taanaan የትኛውም ጨለማ የትኛውም የገሃነም ደጅ አስፈራው። አብድ ገሃነም ኢሳን ሶዳችስ አርጌራ ታናን ዳናመቴራ ታናን ኢላሌራ ታናን ሂነጋ ጉሪባና ሜራ ታናን የገሃነም ደጅ በልበል ገሃነም እንደንደው ነው መሰል። ሃሌሉያ። አማም ከረቱ ላሙጨቲትን ነው ስለተርከርኩት Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Maalawwiin jireenya keenya keessatti maal leebotu sin kamminni lamminawna kamminnaasiboo ijjig abiltoo jedhan afaan Amaariif sanuu kadhachuuf isanuu yaaduu dandeenyurra safara malee caalchisee gochuu danda'a. Ameen gochuu danda'a. Mana kee keessatti haa godhu Waaqayyo. Jireenya kee keessatti haa godhu Waaqayyo. Obboloota ala sanaa jireenyi keenya fuula Waaqayyoo Waaqa jiraataa duratti akka biiftuu ifaa deema. Hin fixxagaa gaaf tokko hin raawwattagaa dadhabbiidhaan kan guute jireenya biyya lafaa kana cooliguudhaan kan guute aannaadhaan kan guute jireenya biyya lafaa kana keessaa satan jettee gabaata. Hangafni abbaa dhibbaa Iyaariyoos mucaa durbaa tokkitti qaba. Mucaa durbaan tokkittiin sun jalaa duute hangafa mana sagadaati. Gara Yesuus dhaqee maaloo yaa barsiisaa mucaan kun dhukkubsattee naan beennan dhufee mana keetti fayyitii beenuun nan gara mana kee. Utuunni gara mana Iyaariyoos itti adeemu tuut ni jedha. Afuura fuudhanii jedhan kun qubee kun afuura fuudhe namni jedha siin achiin marsanii asiin marsanii. Afuura fuudhaa sana keessa dubartiin dhiigni dhangala'aa jiru tokko itti sittee shaashara wayyaasaa qabatteedha. Maayindii mana Iyaariyoositti adeemaa jira. Namicha muddamee mucaan du'aaf jireenya gidduu jirtutu
waammatee mana isaatti galaayira. Kana gidduutti garuu baay'eetu dhiphisaanii tureedha. Haadhuma isaayyuu dubartittii ishee dhiigni dhangala'u diskashiniin gara isheetti galagale. Hin dhaabatee Yesuus namni natti bu'eera, humni na keessaa ba'eera. Eenyuun natti bu'eedhe tooppikiin hin geddarame amma. Inni ana etteedha. Haleluuyaa. Itti bu'i humna sii baasaa Yesuus. Itti bu'i humna jiraataa dhufa mana kee. Haleluuyaa. Erga waa'ee ishee xumuree booddee fiigaa dhufanii gama Yaariyoosii. Hangafa abbaa dhibbaati. Yaariyoos hangafa abbaa dhibbaa jedhan heennaan hin dadhabsiisin barsiisaa mucattiin obbaafatteetti jedhan. Hin dhaga'e Yesuus. Dhageesseetu waan hin jedhe. Maal ittiin jedhanii? Mucattiin maal taateetti? Duuteetti bakka dhaabi Yesuuma irratti hin dadhabsiisin jennaan kun gurra Yesuus keessa bu'e. Gurra Yesuus kan namichaa duwwaa miti. Gurra Yesuus Kiristoos keessa buunaan akka jedhe Yesuus. Amani duwwaa hin sodaatin. Ameen ameen. Maa jedhee? Amani duwwaa sodaatin. Mudannoo kee hin sodaatin. Waan sitti dhufe hin sodaatin. Waan nagaamaa jiru hin sodaatin. Amani duwwaa. Haleluuyaa. Sodaatin. Fear not. Naka 336. Fear not. Jedha macaafni qulqulluun hin sodaatin. Amani duwwaa. Hin sokkee gara mana Yaariyoos. Hundumtuu laphee rukutatee afarsa mucaa boo'a. Asaaqqatee achi saaqqatee gadi yaasaa nama jedhe Yesuus. Haadhaaf abbaan ol lixaa jedhe. Yaaqoob, Yohannis, Phexros sadan keessan kottaa na duukaa ol jedhe. Warri kaan hundinuu alatti. Mucaa harka qabee hin boo'u turaniidha. Wayyoo wayyoo jedhu akka jedhe Yesuus. Ala ol lixu hordii tokko dubbate. Inciifti malee hin duuneedha. Rafteetti jedhe. Maal taateetti? Mee rafteetti jedhaa? Rafteetti malee hin duuneedha. Itti kolfaniidha. Amantiin isa kaaniin kofachiisa. Harka qabee ol kaasee mucaa'edha. Hin dadhabsiisin seedhu tan na fide. Wanta naaf siin dadhabsiisu isa siin dadhabsiisa seena nuyi. Isatti kadhattuuf hawwitu gararraa safara malee guddaa caalsee gochuu hin danda'a. Hin danda'a. Akkan jedha kutaan keenya irraa isa nuyi kadhannuuf isa nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irra safara malee caalsee gochuu hin danda'a. Hin danda'asiif. Hin danda'asiif. Hin danda'asiif. Hin danda'a Yesuus. Haleluuyaa. Gochuu hin danda'a. Inni nuumna dadhabsiisu. Taarik talawwaxe. Karaa irratti hiikaa dhufe. Dubartiin ibboon waggaa 12 ol dhiigni dhangala'ee gidiraa argitu. Hiikaa dhufe Yesuus. Hiikaa dhufe Yesuus. Kumni hiikaa dhufe sun gara mana Yaariyoos dhufe du'aa kaase. Seenaa hojjetalmi Waaqayyo Waaqa jiraataa. Haleluuyaa. Kanaaf obboleessa obboleettii safara malee guddaa caalsisee gochuu hin danda'a. So gooftaa guddaa safara malee gochuu danda'u kana caalsisee gochuu danda'u kana harkaa fudhachuudhaan maal goonu nuyi? Waan sadii sitti beemfita. Innoo kana fakkaata inni introductionii dheeraa lallaba tokkoon isinitti dubbadde mammaatti. I came to the point just right now. Innan dubbadde garuu baay'eedha. Kana godhe sana godhe kana godhe enne. So particularly jireenya koo keessatti mana koo keessatti waldaa koo keessatti humna Waaqayyoo arguun maal gochuun narra jira. Number 1 እርሱን ማወቅ ነው። isa beeku. Beeku edaka. Isa beeku. Gooftaa Yesuus ergamoota gara magaalaa dhaqanii buddeena bitachuudha.
inni garuu gara lagaatti gadi bu'ee saafaarra gara nuunitti dubartii bishaan waraabuudhaaf okkotee ishee qabattee laga buute tokko bira taa'eedha. Seenaa Israa'el keessatti ganama waraabama bishaan. Biyyuma keenya biyya Oromootti akkasumatti arganii barii ka'anii dhaqu laga. Guyyaan dhaqan isheen garuu erga karaan qoomma'e warri laga dhaqanii erga karaarraa xumuramanii booddee laga dhatteedha. Seenaa fokkisaa kan qabdu ija namaa laaluu kan ittiin tolle garuu hidhaa keessa kan jirtu dhaqee Yesuus dhaqee bukkee ishee taa'eedha. Ergamoonni isa buddeena bitatanii dhufanii dubartii wajjin saasa'u arganii in dinqifatanii garuu maaliif akkas goote jedhee namni gaafachuu danda'e hin turreedha. Yaa'um isumaayyuu immoo dubartii Yihudaatu hin ta'in dubartii Samaariyaa wajjin haasa'a taa'e. Ishee hundinke dubartittiyyuu atoo nama Yihudiitti attamitti ana dubartii Samaariyaa wajjin haasoftaati jette. Innoo jaalalaa noo baareersi haleluuyaa daangaan hin jiru sabira daangaa kakuu moofaan xaxee kaa'e hundumaa daakaa lixe ilmi Waaqayyoo cabsaa lixe maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. No barriers, no difference. Hin cabse ilmi Waaqayyoo. Atattamitti na wajjin haasoftaa too nama Yihudiitti attamitti nama Samaariyaa wajjin haasoftaa warri Samaarotaa qulqulloota miti jedhamanii gatii yaadamaniif waggoota dheeraadhaaf Oromaa wajjin walma kaniiru gatii ta'eef warra Yihudii jiran warra Noorzi jiranii wajjin communication hin qaban. Utuma haasofsiisuu bira ga'e gara gaaffii garaa ishee bira ka'edheen bishaan na obaasii jennaan attamitti na wajjin haasofta attamitti na harkaa fudhattee dhugdannaan inni naa kenni bishaan siin jedhu kun eenyu akka ta'e utuu beektee mee utuu beekteera utuu beekteera mee utuu beektee situ kadhata tureedhe utuu beektee utuu bartee who he is situ kadhata ture miedhe inni silaa bishaan jireenyaa sii kennannaan maarree laga kanatti akkan joorre naa kenni kaa'etti laga abbaa manaa kee waamni kottu kaa'edhe anoon qabu abbaa manaa shan qabda dhuguma itti abbaan manaa hin jiru jedhe meeqa abbaan manaa meeqa abbaan manaa silaa meeqa qabdu sin jaran maa udhamtan achi keessanii sin meeqa qabna abbaa manaa banne hundumtuu dhamaa dhawutta warra qabdan gaafadhe meeqa abbaan manaa tokko dhuguma itteedheen shan qabda dhaqee waami kottu jedhe ati masichaa jette falfalee garaa ishee keessa gaaffii ishee keessa kan jiru falfalee eebbifame argadheera. Thank you so much. Falfaleetti meeqa gadi yaase okkoteechumatti keessee magaalaatti ol baateedha. Kottaa isa gudii kunatti mee isa dhossaa kunatti mee isa namni nagarree isanitti qabame sanatti mee kottaa argaa itteedha. Magaalaan 10 jedhamee waamamu galagalee gara Yesuus Kiristoos dhufee Yihudoonni baay'een itti amananii jedha. Yesuus Kiristoos qabanii ajjeesuu barbaadan Yihudoonnidha. Namoota baay'ee duukaa bu'eedha. Wangeela Yohaannis 4:10 irratti utuu beettee jedhe. Utuu sabishaan si gaafatu kana beettee jedhe. Irsummaa waaqennaa sila irsummaa waaq is completely different thing. Jirtuu jaran maalan jedhe isa beekuu fi waa'ee isaa beekuun garaagaraa tarii waa'ee isaa baay'ee beenna ta'inna isa beekuun garuu adda. Waaqayyo isa nu haa beeksisu har'a isa beekuu isa yeroo isa baruutti dhumnu obboloota ko yeroo isa beekuutti dhumnu akka jedhe Yesuus wangeela Yohaannis 15:7 irratti sagaleen koo yoo isin keessa jiraate
sagalee kootti yoo jiraattan waan barbaaddan kadhattu anis isiniifan kenna jedhe. Sagaleen koo yoo isin keessa jiraate sagalee kootti yoo jiraattan waan lamadha. በኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ yoonat jiraattan sagaleen koo yoo isin keessa jiraate namni sagalee waaqayyoo isa keessa jiru namni waaqayyootti jiraatu his prayer limited on his will. namni waaqayyootti jiraatu sagalee waaqayyoo isa keessa jiraatu kadhannaan isaa limitedidha. innis ulfina waaqayyoo waaqa jiraataa jireenya isaa keessatti hafeera ganamaaf galgala. Amen. Kosi gamaaf gamanaa walitti haramiti. Fedha waaqayyoo isa jiraata. Isa beennaa har'a. Beettuu isa beennaa isa nu kadhannuu fi isa nu yaaduu dandeenyu guddaa safara malee caalchee gochuu danda'u sana beennaa laata. Isa gaaffin. Saas boqonnaa tokko lamaaf sadii irratti waaqa waa dinqifata. Harreen gorannoo gooftaa ishee barteed sangaan gooftaa isaa beekaa'ed sabni koo bara dheeraadhaaf na wallaaleeredhe. Harreen gorannoo gooftaa seesetti galgala fiigaa galteedha. Sangaan immoo gooftaa isaa beekaa'edhe. Injifatu sangaan qee warra qee beeka warra qambarii irra kaa'u ganamaaf galgala injifatu beeka gooftaa isaa. Sabni koo garuu bara dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf nan beeku jedhe. Kanaaf obboloota koo waa'ee isaa beekuuf waa'ee isaa baruun is completely two different things. We may know about him a lot, but how far you know him? How much you know him? Amman beekna isa. Salammataattan darba. Egaa tun kana cufin isa kan nuyi baruu dandeenyu amma tayyamteef duwwaadha. San jalqabattiin jalqabe yaadadha. Amma tayyamteef duwwaa, ammati yeroo laatteef duwwaa, ammati beekuu feete duwwaa beekuu dandeessa waaqayyo. Sidii galeera kaan keessa nattamitti bultee dhuftan laata. Kaan fannoo jala bulee dhufe ta'a jilbeenfatee, kaan macaafa qulqulluu asii achi gaggala gashee rifeer godhaa bulee dhufe ta'a. Ammumatti dadhabde sana argatta. Ammuma yeroo laatteef sana fidee dhufa hafuurri qulqulluun. Kanaaf amma nu ayyamneef duwwaa salaamataattan darba. Number 2 gaggabaabduudha. Jalqabaa isa beeku inni ittaanu gara isaatti dhiyaachuu baru. Itti mammakeera amma si'an dubbadheeyyuu gara isaatti dhiyaachuu ba'imnat amantiidhaan gara isaatti dhiyaachuu baru. Wangeela Lukaas 7:7 irratti namicha Roomaa sana hangafa abbaa dhibbaatiinis inni kun garuu nama Roomaati. Jentaayiliidha kun ormaa. Inni silaa garuu gara biraadha harkarra kaawuu isa barbaadudha. Kottu harkarra naa kaayi mucaan koo dhukkubsatteetti seerudha. Inni kun garuu mana koo jala lixuun siif hin ta'u addanuma dhaabadhu sagalee kee ergi mucaan koon fayyitti jedhe immoo amantii Iyesus Kristos sabatti tuutatti galagaleedha. Dhuguman isiniin jedha amantii kanamicha kanaa Israa'el keessatti hin argine jedha Waaqayyo. Dhageessanii amantii sanyii namicha kanaan agarre hin agarre Israa'el keessattiidha. Waa san dinqisiisu isa maal dinqifata Waaqayyo? Waaqayyo ta'uu hundumaas baase. Maaltu isa dinqa Waaqayyoon? Hundumtuu kan Waaqayyooti. Miti jiran wanti Kiristoosin dinqisiisu nothing impresses him, nothing at all. Kansato garuu waa barbaada jireenya koof jireenya kee keessatti amantii barbaada.
sila tokko dubbateera ijoolleen keessaa waan baay'ee dubbata Waaqayyo. Roomee 10:17 ilma keetti. Amantiin dhaga'uun dubbii Waaqayyoo irraati kan jedhu. Amantiin maalirraati? Dhaga'uu irraati. Dhaga'uunoo dubbii Waaqayyoo irraati. Kanaaf namni dubbii Waaqayyoo jireenya isaa keessatti daanga'amnaan amantii lagaa buddisuu dhaqanii. Amantiin maalirraati? Dhaga'uu irraati. Dhaga'uunoo dubbii Waaqayyooti. Namni yeroo amantiin jireenya isaa keessatti horamu Waaqayyoon gammachiisaadha. Ibroota 11:6 amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Impossible. Kanaaf hubadhu gaa cheenii isaa hubadhaa. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eessaa dhufa amantiin? Dhaga'uurraa. Dhaga'uunoo dubbii Waaqayyoo irraa dhufa. Kanaaf the more you value this, the more you pay attention to this, the more time you spend with this, the more faith and the more power come to your life. Amantii nu guddisa kanatu. Hojii ergamootaa 27-25 irratti galaanni walakkaatu jiranii dooniin daakameedha. Phaawulos gara biyya Roomaatti higbaan jedheetu deemuu hidhaadhaan cancalaan hidhame. Inkaanuu yaa jara keenyaa elaa badiisatu nu eega jedha hafuurri qulqulluun inkaanuu jennaan warra Oromoonni itti kolfaniidha. Inni isa fuudhee wattaaddarri hangafni abbaa dhibbaa isa eegeessa isa fuudhee gara Roomaatti geessaa jiru ija isaa gara kaapiteenii irra kaa'ateedha sagaleen Waaqayyoo. Qilleensi gara saawuziidhaa yeroo nachas qilleensa'u waan ta'eef itti fakkaateedha. Waan sii ta'e kan sitti fakkeessu waan baay'eedha. Dubbii Waaqayyoo garuu dhugaadha. Achi yeroo sitanii inni fakkaataa dhufe hundinuu darbee inni Waaqayyo karaa nama kanaa dubbate as ba'utti ka'eega. Himmooqe galaana. Himmooqe qilleensi. Himmooqe mooquu duwwaa miti dooniin hin caccabeedha. Akka jedha jalqabaaf Phaawulos ለወደፊት እንድናለን የሚል ተስፋ ተቆረጠ jedha. Inoollas keessa baana inamna kan jedhu abdiin qaxiiciteedha. Inni ooshuu danda'u Waaqayyo Waaqni jiraatan garuu halkan dhufe gara Phexros gara Phaawulos. Haleluuyaa. Phaawulos ela lubbuun 276 as keessa jiran kan harka keetti kenneera. Namni tokko iyyuu waa ta'uu hin danda'u ansii wajjinan jiraattiin jedhe. Haleluuyaa. Dooniin maal ta'eera? Caccabeera. Waaqayyo maal haasaa'eera? Haalli maal haasaa'eera? Haalli maayidhaa'eera? Dhumtaniittu miti jedhan. Jirtudha duukaa? Haalli maayidhaa'eera? Dhumtaniittu dhume Waaqayyo maayidhaa'eera? Maayidhee Kiristoos natti mul'ateedhaam. Hojii ergamootaa 27 dubbifadhaa zahool. Awuraaqiis kan jedhamu qilleensi jabaan ka'ee jedha hindaakeedha. Sitti kenneeraa jedheen. Boojuu keetii lubbuun 276 warri dhimma isaanii deeman kun warri siinsi eegaa jiran kun sitti kennamaniiru. Hin ka'eekaa. Doonii sana caccabaa sarara dhaabatee achi gadi taasa'utti ka'eedha. Jaran annana manaddu ilmi Waaqayyoo Yesuus eedanatti mul'atee namni tokko hin badu jedheera. Duru ture dhageessan ta'e ka'uu isin dhowween ture hin diddanii. Haa ta'u malee ammas immoo nama manaddu innan jireenya koo kenneef innan tajaajilu hin badani naan jedheera. Lubbuun tokko hin badu sin keessaa jedhe. Haleluuyaa. Akkuma naan jedhu immoo akka inni godhu nama manadhaa jedhe. Ameen ameen. Akkuma naan jedhe akka inni godhu immoo nama manadhe.
rakkinni barbaade yoo ta'e gidiraan barbaade yoo dhufe akkuma naan jedhu kan ni godhu nama naan jedhe hin amantuu akkati jette tun ta'in akka haalli jedhe tun ta'in akka Waaqayyo siin jedhetti sii galagala haalli kee maqaan Waaqayyoo ulfaatu saalli jedhu miti isaalli sitti dubbatu miti isa namoonni gabaan odeessu miti baddan isa miti isanni jedhettaa mana kee irratti isanni jedhettaa jireenya kee irratti maatii kee irratti haleluuyaa inni siina jedhu malee maqaan Waaqayyoo ulfaatu namni tokko hin badneedha nam tokkittiin wangeelatti lallabee jedha sagalee Waaqayyoo galaasaa gaafa guyyaa 14 gadi fuudheedha meedha gaafa eessa godhaati gaafa guyyaa maali guyyaa meeqaa hiikame maa inni baadnee olii gaddeemnu irraanfattaniitu ni warra dala jirtan taadduu irraanfanne mayyuu maaliidhaan jedhe maali inni warri keenya faffatoo indaanqoo keessa kaanii galaatti namaa galaasan maa jedhama galaddaay maasaaniin tuqsiiftammati igilgili jedhuun keenyallee gawaan isaan beennu agalgilii ta'uu agilgilii meeqa isa booddee qo'annaa dhaggeeffadhaas agilgilii sanatti faffatootti naqanii galaa fudhatanii 7 2 3 warra damoo dhaqan agilgiliitti eeboo duwwaa baatu miti galaas baatanii deemu malee shunkurtii adiidhaa wajjin jinjibilaa wajjin Paawulos gaafa guyyaa 14ffaa hiike agilgiliisa hanna dhagaa'e Waaqayyo hin baddannaan jedheera hundumti keessanuu dhala badiisaa miti ijoollee jireenyaatisin Waaqayyotu isin irratti dubbateera ho'aa nyaadhaatti hin jedhin harkaa fudhanii nyaachuutti ka'anii maayii dhubeettoonni iskoolaarsiin irbaata qulqulluu irratti kadhatee kenneef jedha That the Holy Communion galaasaa fuudhee Holy Communion godhe namni tokko caccabaa doonii sana keessaa kan bade tokko iyyuu hin jiru jedha achi yaanii gaafa isaan gamatti achi ba'an immoo gosa tokko qopheesse Waaqayyo warra Aramoota abidda qabsiisanii nu eeganiidha kottaa abidda qaqqaammadhaa jedhaniidha abidda qaqqaammachuuf gaafa dhaqanii booftii abidda sana keessaa ciraaroo keessaa taf jettee harka Paawulos hidditeedha boo namichi kun galaanni yoo isa tufeeyyuu badiisa galaanaa yoo ooleeyyuu laalaa boofatti dabarseessa kenne baduu isaati jedhanii eeguedha inni garuu harka isaa irraa fuudheeti abiddatti gadi keessatti gadi buuseedha bunuutii sana milikkita tokkoyyuu yeroo irraa dhabanii kunoo Waaqa malee nama miti jedhaniidha maqaan Waaqayyoo ulfaatu inni si miidhuu ba'e si miidhu yoo inni si wajjin jira ta'e maqaan Waaqayyoo ulfaatu bara baraan amantii kan hundumaa kan naasofsise maayin akkuma inni naan jedhe akka godhu an nana mana akka haalli jedhe miti caccabaan doonii badiisa odeessaa galaanni tuujubni galaanaas ilaaltu achi ilaaltu badiisa odeessaa Yesus Kristos garuu jireenya labsaa jira haalli kee maal siin jedhaa jira barri kun maal odeessaa jira barri maal sitti maa jira haalli maal sitti maa jira waraanni biyya lafaa qabatee jiru kun ganamaaf galgala maal odeessaa jiru isanni kun siin jedhu Waaqarraa dhaggeeffadhu isatti ta'a mana kee irratti isatti ta'a jireenya kee irratti isa si geggeessa maqaan Waaqayyoo ulfaatu last but not the least fedhasaa beeku isa beeku amantiin itti dhiyaachuu fedhasaa beeku ergamichi dhukkubsatee ija isaa kana dhukkubeedhu inni garuu ergamaa seexanaatu natti ergameedha ergamaa seexanaan natti ergameedha affected yeroo baay'ee ergamaa seexanaatti ergama yeroo baay'ee warra wangeela dubbatan akeekatti baafatee attaak gochuudhaaf ganamaaf galgala kana ejjetu aangoon jira humni jira
inni isa fashaleessu garuu inni jabaan jira. Innaa maaloo yaa Waaqayyoon jedheedhe maal jetta waa'ee kanaa jedhee Waaqayyoon naqa sadiin kadhee guyyaatti fuula Waaqoo kufe soomaaf sagadaan. Maayideen eessaan sitti dabarte kun jedheni Phaawulos humni koo si ga'a. Ameen. Humni koo dadhabbii kee keessaa mul'ataa ittiin jedheedha. ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማል። ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabbii kee keessaa mul'atedha. Jabina kee keessaan jedhe miti. Jabina manangaa keessaa mul'ata miti Waaqayyo. Dadhabina namaa keessaa mul'ata Waaqayyo. Naan jedheedha. Yeroo waa'ee kadhannaa sin barsiise waggaa 2 dura karaa sadii deebisaa dhiisitti meera. Okay jedhee deebisaa. No jedhee deebisaa. Wait jedhee deebisaa Waaqayyo. Tolee dhee atattamaan deebiseera. Iyyaasuun aduun dhaabatu ennaan qat godhee aduu. Atattamaan deebiseera. Maal wayyaanoo caccabaa irraa warra Meedoontu Meedoonii Faarisuun caccabsaa irraa maal Baabiloonuu ajjeesee maal jettaa Inbaaqoob jennaan obsi jedhe. Museen immoo maaloo maali nangala kanaan innan ilaalaannaan hin ta'u jedhe. Natti hin dubbatiin kana jedhe. Hin ta'uunis deebiidha. Toleenis deebiidha. Turiinis deebii Waaqayyooti. Kana sadanuu dhaga'uudhaaf garuu you have to be connected to him. Sadanuu dhaga'uudhaaf akkanaan jedheedheen. Ani waa'ee diduu Waaqayyootu na dinqa miti. Nama isatu dinquu danda'a. Anaan kan na dinqu garuu gaafatee iyyatee iyyi isaa dirmatamuu isaati. Phaawulos ayyaanni koo si ga'a humni koo dadhabbii kee keessaan raawwataa jedhe. Kana na qubsanaa. Sini galee okay isaa miti weetii isaas miti no isaas miti. He has to say something. Waa jechuu tura jira Waaqayyo. Lallaba boqonnaa 8:3 maayidha. Lallabni 8:3. Kun hundumtuu deebiidha obboloota. Fedha isaa adda baafnee baruudhaaf garuu fuula isaa dura turuun gaaffii hin qabu. Mee lallaba 8:3 dhageenya daagimirraa. Fuula isaa turu fedha isaa adda baafnee baruudhaaf. Himaayidha 8:3. Fuula mootii duraa ariitiidhaan hin adeemin. Inni wanta jaallate gochuu waan danda'uuf dubbii hin taaneefis hin dhaabatin. Inni maal gochuu ka danda'u? Hunduma wanta jaallate gochuu waan danda'uuf dubbii hin taaneefis hin dhaabatin. Inni waan jaallate gochuu wantu duuba isa qabu hin jiru Waaqayyoon. Inni waan jaalalaa isaa si keessatti raawwatu. Waan jaallateedha. Waan nu jaallate nu wayya. Waan inni nuu fedhe wayya. Egaa gara xumuraatti yeroon fidu waan nuyi kadhannuuf waan nuyi yaaduu dandeenyuuf mataa keenyatti gararraa safara malee caalchisee gochuu danda'edha. Kanaaf waan kadhannu waan hawwinu hundumaaf harka isa hundumaa danda'u teessoo isaatti ganamaaf galgala warra dhiyaatan warra fuula Waaqayyoo barbaaddatan Waaqoon waa taasisu. Fuula Waaqayyoo barbaaddadhaa. Ijji keessan qaaniidhaan lafan ilaaluudha. Fuula isaa. Kanaaf inni jalqabaa isa beekuu amantiin itti siquu fedha isaa hubachuu. Har'aa itti galarratti waan ani isiniin jedhe yaadadhaa. Innoo dunaamiisii humni isaa manaan qabu kattaa caccabsaa daakaa
waan hundumaa diigaa, waan hundumaa gararraadha. Maaliif humni keenya limiitidii ta'e? Maaliif xinnaatte humni keenya? Mata dureen koo Guddinni humna isaa amma tittoof kennite siin mul'ata yookiin siin mul'isaadha. mee Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyoon kadhannaa. Daagimiina na safeeraa innumti nuufa xumuruu booddee eebbaafan ka'a. Garuu Waaqa ona dandeessifnaan dhufee namnarraa borii rakkifnus muraasaasi anaaf humna sanaa kenne yeroo darbe kufeeni diisiitti isinitti himeen ture ta'a harkee koo kun miidhamee mirgaa xinnoo na dhiphisaa ture marfeerra na waraannaan immoo baay'ee na rakkise baay'een keessan dhuftanii manatti na argitanittu gooftaan isin eebbisu ammas naa kadhadhaa tajaajila keenya danquudhaaf jireenya keenya dura danqaraa kan kaa'u akkuma Phaawulositti amma ergame ergaa baay'eetu jira. Waaqayyo garuu hin cabsa. Ameen. Kanaaf isa kanarratti isin kadhanna galateeffataa buletti keenya boggee si yaadannaa maatii gara biraan hin beeknes waldaa kana keessaa hin yaadannaa mata dureen isinii kenne mata duree lallaba koo har'aati. Humni kee maaliif xiqqate jireenya koo keessatti? Meerre deebiinii, meerre yaa Waaqayyo dunaamaay inni humni isaa safara hin qabne kun maa mana kooti xinnaata jireenya koo xinnaata jedhu Waaqayyoon gaafannaa isa booddee buleessi keenya nuu kadhata. Waaqa irratti lafa irratti bara baraan eebbifamu. Sagaleen dhangala'e lafatti hin dhangala'in. Maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa saba kee keessatti jijjiiruudhaaf hojjechuudhaaf yaa Waaqayyo qaa isaanii duuchuudhaaf dubbiin irra dhangala'e fuula kee duratti jireenya isaanii lubbuu isaanii hafuura isaanii argatu. Anaanis geddaree saba keessa geddaru gooftaa bara baraa. Afaa bara keenya irratti ulfaadhu maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.